hordoftoota YouTube channel baay'ee jaalala akkam bultan akkam jirtu dhagaa keessanii I love you I miss you har'a by the way anaaf kakuu qursiin nyaannu sin agarsiisu jechuudha yeroo kana argitanii wanta baay'ee yaadattu jechuudha biyya keessa yaadattu haadha keessa yaadattu harmi keessa yaadattu yeroo barumsaa duratti keessa yaadattu jedhee na yaadachuudha seenaa qabachuudha daabboon akka kana argitanii daabboon akkasii jechuudha duratti yeroo akkanatti nama kennamu an akkasumatti yeroo naa kennamu na qubsaa jechuudha bakka akkasumatti argitanii bakka dura harmeen keenya jechuudha duratti dhugaa waaqa daabboo akkanaa toshitee yeroo mana barumsaa deemnu jechuudha ganama yeroo barannu daabboo akkanaa toshiti ganamaan jechuudha ho'aasa akkanatti ho'aasa jechuudha akkatti sirit bangal gootee nuu kennite jechuudha gurguddaa isaa akka kanasa amman cabse jechuudha gurguddaa isaa nuu kennite maaliif seetan beektu haati qusachuu hin beektu baay'ee haati ofii qusachuu hin beektu kan biraammoo hin quufu jettee waan hin yaanne gurguddaa isaa nuu kennite daabboo kana yeroo akkanatti argu baay'ee galgala toshee irraa nyaannee jechuudha ho'aasa qursii bunaa godhannee akkanatti ho'aasa nuu kennite shaayii sinis jira jechuudha shaayiin immoo birciqqoo ishee duratti sana beektu isheetti dhuguna turre jechuudha akka kanaanti har'a isa yaadadhee jechuudha yaa isa waan yaadadhee maaf ijoollee kanatti himu isaanillee daabboo kana baay'ee yaadanii jiru daabboo akkasitti hojjetamu kunillee daabboon tiniiti duqeetiidha nyaachi garuu qamadii fi boqqolloodha jechuudha qamadii boqqolloodha walitti daakame baay'ee tokko namatti tole jechuudha ho'aasa ani daabbocha jechuudha daabbicha maaliin jaalladha seetanii goommanaan jaalladha goommana faan lubbuu koo jechuudha goommana mana keenya maatii keenya sinitti meera dur darbellee jechuudha goommana akkamitti akka hin jaalladhu anjiraannaan goommanni hin badu jechuudha yoo akkam turellee akka ammaa miti jechuudha duratti rakasa waan ta'eef qabaadhaan gurguru qabaa tokko yeroo qabaan tokko shilingiidha qabaan tokko yeroo shilingii nan beeka hamma sana amma garuu qabaan tokko birrii 10 jechuudha qabaan tokko yeroo shilingii irraa kaasee hin beekan amma garuu qabaan tokko akkasiin ni qaban birrii 10 sanuus akka biyya keenyaa mitikaa biyya keenya dinirra sadhufu gara baddaadha sadhufu sabaa'ee mi'aawu sanadha na hordoftoota kiyya kana si yaadachiisuu dhufe kakunillee barteerte jechuudha kun shaayiidhaan akka kanaan ni nyaatti ani immoo jechuudha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifamedha durumayyuu eebbifamaadha kanatti jechuudha cuubbatanii isa nyaatan beektu cuubbata pas cuubbatanii jechuudha ganna kana garuu ganni ufaayira kaleessa bokkaan roobaa ture gana kana shaayii daabboo ho'aa toshachuu shiroo goommana kanan nama furaa jechuudha duratti jechuudha yeroo biyyatti jechuudha ganna yeroo bokkaan roobu shiroo ho'aa ishee abiddarra teessee aara baastu nyaachuun jaalladha to'ima waan nyaataa fi toleessaa jechuudha Hakufaan cireenyaanna sinillee si waameera horii daabboo harmee keessanii yaadattanii sakkanatti toshamee namaa kennamu qursii bunaa faannaa godhamu katamaatti qursii bunaa dirqama miti baay'ee biyya kanatti jechuudha biyya keenyatti garuu duratti jechuudha qursii bunaa dirqama yookaan daabboo ta'uu qaba yookaan akaayii ta'uu qaba yookaan mulluu ta'uu qaba bakka sanuu xixinnaa miti gaa qursii bunaati akkas caccabsanii namni kana nyaateeyyuu bakka kana buna nyaatu ooluu danda'a duratti jechuudha naannoo baadiyyaatti akkana godhu buna damsanii akaayii mulluu waan akkasii godhanii bakka laaqana nyaatu jechuudha argitanii
waan duratti harmeen kiyya na barsiiste mucaan kolleen jaallatte jechuudha. I thank you so much haadha kiyya. Haadha qabaachuu caala garuu maaltu nama gammachiisa dhugaa waaqa. Waan baay'ee yaadadha nama ergiin haadhatee waan haati kiyya naa goote aymis kolmaa baay'ee narraa qabdi. Good. Na yaadannoo baay'ee qabdu akkana. Akka barsiisni nyaadha. Silaa dubartoonni soomanii Bro malee irratti immoo nambisan. Hin dhiisan. Suuta jedhanii nyaatu. Wanti suuta jedhamee nyaatamu immoo inuma seena. Inuma seenaa jechuudha sirriitti. Dubartoonni manatti daabboo kan hin hambisne yeroo iddoo biraa kan keekii hambisuu jedhe tokko dhuguma dabara. Umarraa kaasee nan beeku. Manni namatti ofiin kukkufamaan jedha kana nyaadhuma kana nyaadhuma naamu. Manatti garuu maaluma hordoftoota kiyya kana si yaadachiisuudhaaf kan hin dhufe waa'ee daabboo kanaa, waa'ee mana barumsaa, waa'ee harmee kana si yaadachiisuuf hin dhufe. Ganna immoo bakka daabboo shaayii gommaan shiroo mastino nyaatamuu qaba jechuudha. Namni barataa ta'e daabboo nyaanni jira. Namni barataa ta'e qixxaafaa nyaanni jira yoo ta'e asaa dhiyaata. Jireenyi barataa qixxaadha miti baay'ee qixxaama nyaatama. Barataa taatee innaan keessattuu haayiskuulii fa'aa deemtee aanaa irratti baratta baadiyyaa ganda irraa dhuftee taanan ganda keessaa dhuftee aanaa fa'aa irratti haayiskuulii baratta taanan toon jaalatti qixxaama. Maaliif qixxaa gootee gara mana barumsaa deemtaa, gara qo'annaa deemtaa, gara laayibiraarii deemtii. Yeroo hin qabdu kaa yeroo waxii yeroo darbeetu yoo biddeen toshattee darbee sanbata fa'aa baay'ina sanbata fa'aa gaafa mana oolan uffata miiccatu biddeen toshatu waxii hojjetaatu ijoolleen jechuudha. Kanaafuu qixxaa fi daabboon beekamaadha jechuudha biyya keenya keessatti walumaa galatti. Kana nyaannee guddanne jechuudha. Joofne hin dagannu. Asuma kiyaa baane. Kanaaf jira bar biyya Arabaa baay'ee daabboon akka kanatti toshamu sun hin jiru. Babal'aan sun illee akkasii fooniin qabachuun laafa miti. Laafa miti garuu akkuma kanaatti yeroo nyaatamu illee baay'ee namatti tola. Isa gurguddaa sana jechuudha. Kanaafuu jira. Yaa biyya Arabaalee guuteera gosuma gosa isaa jijjiirameetu malee haala ittiin hojjetamu jijjiirameetu malee duqeetii marraa toshu isaanis duqeetii marraa isa gurguddaa sana jechuudha. Isa gurguddaa sana kubzi saacii akkuma kubzi maalii jedhama. Kubzi maalii jedhamanii gurguddaan sun baay'een jaalladha isa dhugaa waaqa. Garuu yoo bulee namatti hin tolu gogaa qoraan ta'a. Xaamis hin qabu yoo bule. Kun garuu bulee baay'ee namatti tola. Kubzichi garuu ho'aa mataa malee bulteensa as xagga nyaatamu. Ay mucaan koyyuu nana dogo didin argitan isira. Qoy bakka. Na kana fakkaataa siniin jedha hordoftoota kiyya cireen keenyaarra kanaan akka ku buudetti. Asin kenna shiman. Elema biddeen irratti antoshee. Elema biddeen irratti antoshaa. Biddeen toshee kee irratti toshaa jechuudha. Maafi mushkil maantaan. Ele biddeen irratti waan baay'een hojjedha. Eleensa maanta. Maasha Allah dha eleensa.
Videoon kiyya kana fakkaata. Cireen keenyaadhaas kana fakkaata. Warri daabboo yaaddan sinii fantoshee sinii ergaa jechuudha. Natti hima inboksiidha. Tattaaffa. Ciao Imam. Ciao. Ciao Jay. Ciao Dinka. Ciao Din.